Akkam jirtu barattoota, egaa yeroo darbee orgaanizimoota seel qeenxee jennee seel hedduu jennee waa'ee seelillee wantoota hedduu baranneerra jechuudha. Seelii bineeldotaa, seelii biqiltootaa jennee wantoota hedduu waliin ilaallee kutaa itti aanutti immoo seelii tiishuu qaamaa fi sirna qaamaa waliin ilaalla jennee dhaabne jechuudha. Egaa har'a warreen kana waliin kan ilaallu ta'a. Egaa orgaanizimoota seel qeenxee kan jennu kuni seelii tokko kan of keessaa qabanidha jenneerra. Egaa orgaanizimoonni seel qeenxee kun seelii tokko sanatti fayyadamuudhaan dalagaa jiraachuuf isaan barbaachisu kan raawwatani jechuudha. Orgaanizimoonni seel hedduun immoo seelota tokko ol ta'an yookiin seelota hedduu kan of keessaa qaban yommuu ta'u, seelota qaban kanatti haala qindoomina qabuun dalagaa adda addaa ittiin raawwachuuf fayyadamu jechuudha. Dalagaa mataa mataa isaanii raawwatu. Seelonni egaa caasaalee fi dalagaa wal fakkaatan seelonni qaban tiishuu uumuun, tiishuuwwan immoo walitti gurmaa'uun qaama uumuun, qaamni immoo walitti gurmaa'uun sirna qaamaa uuma, sirni qaamaa immoo walitti gurmaa'uun orgaanizimii uuma jechuudha. Orgaanizimii of danda'aa ta'e uuma. Jalqaba irratti seeliitu jira. Seeliin dalagaa wal fakkaataa qabu tiishuu uuma. Tiishuun immoo qaama uuma. Qaamni immoo sirna qaamaa uuma. Sirni qaamaa immoo walitti dhufuudhaan orgaanizimii uumaa jechuudha. Kan warreen kana tokko tokko isaanii maal akka ta'an qofa qofaatti bal'inaan ni ilaalla jechuudha. Seelii kan jedhu yeroo ilaallu seeliin barnoota yeroo darbee keessatti egaa waa'ee seelii ilaalleerra. Seeliin bu'uura caasaa fi dalagaa lubbu qabeeyyiiti jennee waliin ilaalleerra. Akkasuma orgaanizimoota seelii hedduu keessatti immoo orgaanizimoonni seelii hedduu dalagaa murtaa'aa mataa mataa isaanii ta'an akka qaban waliin ilaalleerra. Akkasumallee fakkeenya isaanii immoo maashaa sochii qaamaaf seelota dhiigaa akkasuma oksijiinii qaama keessa geejjibuuf jennee wantoota adda addaa ilaallee turre jechuudha. Akka fakkii kanarraa hubachuu dandeenyu kun fakkii seelii dhiiga adiidha. Kun fakkii seelii dhiiga diimaa, seelii narvii fi seelii maashaa jechuudha. Isaan kun seelota qaama namaa keessatti argaman jechuudha. Egaa warreen kun walitti dhufuudhaan maal uumu? Seelonni walitti dhufuudhaan, seelonni dalagaa wal fakkaataa qaban walitti dhufuudhaan tiishuu uumu jechuudha. Tiishuun immoo maalidha? Seelota caasaa fi dalagaan wal fakkaataa walitti gurmaa'uun kan uumamanidha jechuudha. Orgaanizimoota seelii hedduu keessatti tiishuuwwan garaagaraa dalagaa murtaa'aa mataa isaanii qabu. Fakkeenya tiishuuwwan qaama namaa kan ta'an tiishuu dhiigaa, tiishuu narvii, tiishuu lafee fi kanneen kana fakkaatanidha jechuudha. Warreen tiishuu dhiigaa, tiishuu narvii, tiishuu lafee warri jennu kun qaama namaa keessatti kan argamanidha jechuudha. Warreen kun tiishuudha jechuudha. Tiishuun kun immoo walitti dhufuudhaan qaama uumu jechuudha. Qaamni immoo maalidha? Tiishuuwwan adda addaa irraa kan ijaaramee fi dalagaa murtaa'aa mataa isaa kan qabudha jechuudha qaamni. Fakkeenya qaama kan ta'an kanneen akka tiruu, somba, onnee, kalee, garaachaa fi kanneen kana fakkaatanidha jechuudha. Isaan kun qaama jedhamu. Egaa dalagaa murtaa'aa mataa isaanii kan qabanidha jenneerra. Qaamni kun amma fakkeenyaaf somba yoo fudhanne sirna qaama hargansuuf nu fayyadudha. Onneen dhiiga daddabarsuuf kan nu fayyadudha. Kalee akkasuma kaleen immoo fincaan oomishuuf kan nu gargaarudha. Garaachi nyaata bulleessuuf kan nu gargaarudha. Fakkii kanarraa hubachuu dandeenyutti jechuudha. Tiruun kana fakkaata, sombi kana fakkaata, onnee akkasuma kaleen illee kana fakkaata jechuudha. Dalagaa mataa mataa isaanii kan qabanidha jechuudha. Warreen kun immoo walitti dhufanii maal uumu? Sirna qaamaa uumu jechuudha. Sirni qaamaa maalidha? Qaamolee adda addaa walitti dhufuun haala qindoomina qabuun waliin hojjetan irraa kan ijaaramedha jechuudha. Sirna qaamaa kan jennu kun qaamolee adda addaatu walitti dhufee haala qindoomina qabuun yeroo waliin hojjetamu sirna qaamaa jenna jechuudha. Fakkeenyaaf sirna marsaa dhiigaa, sirna narvii, sirna hargansuu fi kanneen kana fakkaatan ilaaluu dandeenya. Sirni bullaa'insa nyaataa qaamota akka garaachaa, marrimmaan qal'aa fi marrimmaan furdaa irraa kan ijaaramedha jechuudha. Fakkeenyaaf akka fakkii kanarraa hubachuu dandeenyu seeliin jira. Seeliin kun walitti dhufuudhaan seeliin dalagaa wal fakkaataa yookiin caasaa wal fakkaataa qabu walitti dhufuudhaan tiishuu uume. Tiishuun kana fakkaata. Tiishuun kun immoo walitti dhufuudhaan maal uume? Qaama uume jechuudha. Qaamni kun immoo ammas qaamolee sirna qaama biraa wajjin walitti dhufuudhaan maal uume? Sirna qaamaa uume jechuudha. Sirni qaamaa kun immoo ammas walitti dhufuudhaan maal uume? Orgaanizimii of danda'a ta'e uume jechuudha. Haala kanaan ilaaluu dandeenya. Egaa
waa'ee gurmaa'insa baayoloojikaalaa haala salphaa ta'een hubachuu akka dandeenyutti fakkeenya kana yoo ilaalle wal fakkeenya wal bira qabuudhaan yoo ilaalle seelii akka bilookeettiitti yoo ilaalle bilookeettiin maal fayyada? Bilookeettiin mana ijaaruuf kan fayyadu jechuudha. Orgaanizimii fi mana waliin madaalsisaa jirra. Seeliin akka bilookeettiitti ilaaluu dandeenya. Tiishuun immoo akka dhaaba manaatti jechuudha. Bilookeettii walitti dhufee dhaaba manaa akkasuma qaama immoo akka dhaaba manaa, baaxii manaa, balbala, foddaa, qorqorroo fi kanneen kana fakkaatan walitti dhufanii maal ta'u mana ijaaruuf nu fayyadu jechuudha. Warra mana ijaaruuf qofaatti jiran kana kanneen akka qorqorroo, foddaa, balballi kun akka qaamaatti fudhachuu dandeenya jechuudha. Itti aansuudhaan immoo sirna qaamaadha. Sirni qaamaa kun immoo kutaalee adda addaa dalagaa garaagaraa qabanidha jechuudha. Kana jechuun mana tokko keessa yeroo seentan kutaa adda addaa qabamanii jiru. Tokko saalooniidha, kan biraan kutaa ciisichaadha, kan biraan kutaa nyaanni itti hojjetamudha, kan biraan immoo kutaa meeshaaleen adda addaa keessa kuufaman ta'uu danda'a, kan biraan mana fincaanii ta'uu danda'a. Isaan kun akka sirna qaamaatti ilaaluu dandeenya. Warri kun egaa sirni qaamaa kun walitti dhufanii sirni qaamaa kun walitti dhufanii orgaanizimoota uumu. Akkasumallee kutaaleen adda addaa kun immoo walitti maal jedhamanii waamamu jechuudha? Mana jedhamanii waamamu jechuudha. Dhaabni manaa tokko akka bilookeettii hedduurraa ijaaramu, tiishuun tokko seelota hedduurraa ijaarama jechuudha. Akkasumallee tokkoon kutaalee manaa dhaaba manaa irraa akkuma ijaarame qaamni tiishuu tokko illee qaamni tokko tiishuulee irraa ijaarame jechuudha. Haala kanaan wal fakkeenyaan ilaaluu dandeenya. Ordarii isaanii yeroo ilaallu seelii walitti dhufee tiishuu uuma, tiishuu walitti dhufee qaama, qaamni walitti dhufee sirna qaamaa, sirni qaamaa walitti dhufee orgaanizimii of danda'a uuma jechuudha. Haala kanaan haala salphaa ta'een wal bira qabuun ilaaluu ni dandeenya. Egaa har'a kan waliin ilaalle seelii, tiishuu qaamaa fi sirna qaamaa kan jedhudha. Egaa kutaa nutti immoo gubama soorataa fi maayitookondiriyaa kan jedhu kana waliin ilaalla jechuudha. Kana kutaa itti aanutti waliin ilaalla. Egaa viidiyoon kutaa itti aanu akka dafee isin qaqqabuuf yeroo hojjetamee gadhiifamu akka isin qaqqabuuf chaanalii kana sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Yeroo sabskiraayib gootan viidiyoon yeroo hojjetamu dafee isiniif gala jechuudha. Akkasumallee hiriyoota keessaniif qooduun barattoota baay'ee bira geessisuu hin dagatinaa. Hiriyoota keessaniif qoodaa viidiyoo kana barattoota baay'ee bira geessa. Akkasuma viidiyoon kun kan isinitti tole yoo ta'e laayik gochuu hin dagatinaa. Yaada qabdan kamiifiyyuu koomentii irratti nu beeksisaa jenna. Galatooma.